maal godhe tokko adeemsa isaa waaqayyo hojii qabu sana inni seetu kan biraa godhe qabu. Bakki kana keessa koo nama waaqayyo nagoo fi nama waaqayyo nagee jechuudha. Waldaa kiristaanaa keessatti nama waaqayyo nagoo nama waaqayyo nagee jechuudha. Bineensa nagoo jalqabe silaa sarratti bitu jala galee sarara geetura karaarraa kaatee achi keessaa ba'e. Okay, waaqayyo wajjin quunnamtii inni qabu jalaa bade gaafa gadi bu'u garuu waaqayyo wajjin duwwaa bade miti. Mee waaqayyo waaqeffannaniitu aarsaa dhiyeessuuf obboloota lama achi booda warra irratanii obboloota lama Qaayiliif Abeel aarsaa dhiyeessuudhaaf dhiyaatan. Waaqayyo aarsaa dhiyeessaa hin jenne dhimma aarsaan qabu waaqayyo. Dhagaa dhimma aarsaan qabu waaqayyo. Dhimma guddaan inni qabu tokko. Dhimma inni qabus dhimmi isaa sii malee aarsaa kee miti. Si wajjin dhimma qaba waaqayyo. Si wajjin kan dhimma qabu. Maal godhaa? Aarsaa. Galin betul oleh kartu sana. Arsala. Toleh namni arsan esa itu ini toko. Arsan su malah kena film itu. Toko kena Yesus boleh, toko mau kena dulu boleh arsan su. Result itu apa nama? Arsan जो रोज़ कबाब या थे तको करना मत जेसु तको मोकली डूब गए बुआमो jadi walu hijrah iki dangale mo na jefa meleya buambo nis jefa musaya maana tigote ile wabio gafa tani wala ranke koruse lexia sila mato goto obroti kaira bifi wabeyo alira bifi waaqayyo walii isaan irratti ifu qabu. Bifa waaqayyo isa ishee keessa jiru si tola. Isa si keessa jiru immoo ishee dargasila. Namni gocha mustaatii dura dhaabbata. Ofiisaa arguu hin danda'u waan ta'eef yaa mustaatii dura dhaabbachuu agartu. Mustaatii godhee kan inni walii silaa walii keenya nuuf kenne beektu mustaatii godhee. Gaul itu dikenya mustawati itu dino, mustawati kan dia kumpara kan bisa udah asuh. Sehingga ya untuk betul dulu. Boleh cisan. Nanti boleh kumain. Aku yuku saja sih karena rotu ku berbeda ku tuh kayak dia kayaknya kayak saja sih cewek kamu aku tajam. Namun dulu tuh terjadi langgar di itu. Kali nama cewek kami. Ajaib mulai. Terjadilah pasal tu dah berasa seperti ini. Ajaib. Apa yang baru? Inna bila jesi ajaib mulai jo. Kini, ada. Ada cakap terus. Ada cakap tentang kesihatan terus. Inna bila jesi ajaib mulai. Akak kali ni jesi mulai malah terus. Sana Jesi kan Jesi di mana tu wala Jesi angka yuwa bego kesatu ante akas ko mana tu kan Jesi teksi dividend si bego ini abeli na Jesi aje lakini Jesi di mana tu bego wanti kuni hingalagala silaa beektu inni suni achees inni sun du'e amma siniin tume namni ta'e tokko qaa godhee masin acheese tutan waaqayyo immoo jireenya sinii kennee qaatanii isa acheese wajjin walitti baatanii kilaashii inni ittiin ajjeestanis summii ittiin ajjeestanis beela keessa hin beeke sin jiraate maalitti godhu isa acheese ta'e waaqayyo sin hojjee maalitti godhu Goota jirtu najjeessu carraa argattee deebitee jireenya gaafatatte. Adeemsa kee qaalii najjeesana. Inni waaqayyo jireenya sirrii jiraatu isa ajjeesee gaafatu du'aa kee argee araara sii godhee jiraadhu jedhee bira darbu.
akkasii garuu kan arrabsuudhaan lafee keenya cabsee arrabsuudhaan nu arrabseeyyuu karaa ittiin lafee taasisu nu barbaanne. Kun eenyummaa keenya miti jedhama. Inni nuti jirru eenyummaa keenya miti. Kanaaf kiraayisii guddaa keessa jirra eenyummaa keenya wallaallee. Kanaaf jireenya amma jiraachaa jirra. Wallaallee eenyummaa keenya. Hin gadhiifne. Namni hundumtiyyuu karaarraa gore. Namni hundumtiyyuu sababa nama deemsa isaa waaqayyooti. Ilaagaa waan furummaa maaliif yeroo keenyatti xinnoodha waan ta'eef daddafee waan asii kaasuu barbaada. Inni kuni baakgiraawundii booddee keessa jirudha. Lafa namti kaan. Booddee gaafa isa ilaaltan kana fakkaata. Amma eegusi jedhuutti deemina. Sila mata duree isaa tokko dhageessanitti waan ta'eef amma tokko hubachuu dandeessu ta'a. Gara Yohaannis boqonnaa tokko. Achi kaana. Lakkoofsa 6 kaanu akkas jedha namni waaqayyo biraa ergame tokko turedha. Maqaan isaas Yohaannis jedhama. Inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Dhugaa miti. Inni ofii isaa ificha hin turre waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe namoota hundumaaf in ibsa. Namoota kamii fedha? Namoota kamii fedha? Peenxeedhaan. Namoota kamii fedha? Hundumaaf in ibsa. Dhaggeeffadhaa. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaas isumaan ta'e. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Hidda Daawit keessaa gadi ilaalatee jira. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Maal ta'e? Namoonni isaa garuu isa hin simanne. Amma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne. Tokko warra isa simateef isa jireenya ta'ee dhufe isa ifa ta'ee dhufe kana warra simateef isin kiristaanota taatan hin jenneen guyyaa irraa jalqabdee isin kiristaanota hin jenneen guyyaa irraa jalqabdanii isin kana hin jenneen aaboo kenneef warra isa simataniif ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenneedha. Isaanis Minamina wajjin dubbisu jira. Lakkoofsa 10 kaanii jalqabna wajjin wanta dubbisaa jirtan ilaalaa dubbisaa, waan dubbisaa jirtan dhagaa dubbisaa. Ilaa akka jedha wajjin dubbisnu amma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne. Isa kanas duwwaan biqiltaane isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalan. Warra isa simatan alachuudhuma isaanii kan jijjiiraniif jiru. Maal ta'anii maalitti dhalatan jedhu? Waaqayyootti dhalatanidha. Ani bara kan jechaa jiru dhimma kanatti akka jechaa jiru. Waaqayyootti dhalatanii dubbii kun dubbii fakkeenyaati. Sitti fakkaataa dubbii fakkeenyaa sitti fakkaataa. Dubbii fakkeenyaa miti waaqayyootti dhalatanii. Isa kana mootii yoo maxinoo ishee kurfiyootti taane akka hin dhaladhe rakkanneef maal? Dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalannedha. Anuma kana abbaa kootti isuma kana abbaa keessaniif haadha keessanitti dhalattan kanatu utuma isin beektan dhalattan kanatu gaafa Yesuusin fudhattan isa kana miti isin jedhan. Ati abbaa keetti akkuma Yesuusin fudhattanitti dhalachuma keessantu kan biraa ta'e. Eenyutti waaqayyootti dhalattan.
kun dhiigaa foonitti dhaladhe dhiiratti abbaa kootti haadha kootti dhaladhe jechuu dandeessu akka nuti jiru dandeessu. Garuu inni kun akkasii jedhu dhugaan hafuuraa akkasii jedhu dhugaan hafuuraa maal jedhaa? Isin Waaqayyootti dhalattan jedhu. Dhiigaa foonitti fedha dhiiraatti miti. Kuni eenyummaa keessatti Waaqayyootti kan dhalattan. Mee warra Waaqayyootti dhalattan dubbii kun fudhattan. Warra amantan. Warri Yesuus fudhattan as tajaajiltoota jiru. Doktariin koo warri Yesuus dhalattan isin tajaajiltoota hin jedhe. Warri Yesuus dhalattan. Warri Yesuus qabdan jechuudha. Warri Yesuus qabdan isin ilmaan Waaqayyooti. Sekeendii kanaa jalqabaatti mee ofitti himaa ani mucaa Waaqayyooti. Ani mucaa Waaqayyooti. Ilaami jala keenya Yesuusin kaaduu jechuun kana kaaduu jechuudha. Agartanii? Guyyaa meeqa zarraaf ani dhiira, zarraaf ani nama, zarraaf ani maaluma jettanii jechuudha. Kana raanfatanii. Gaafa akka namaatti ta'ee ani mucaa Waaqayyoo jechaa jirtu. Gaafa akka ilmaanitti ta'intoonoo aboo isiniif kenname isa aboo qabu jedhamu hunda irratti aboodhaan deddeebitu jechuudha. Garuu guddina barbaada. Guddachuu barbaada. Tole ilmaan akka taatan beektaniittu ilmaan Waaqayyoo akka taatan beektaniittu. Foonitti dhiigatti akka hin dhalanne beektaniittu. Hafuuratti dhalattan. Yesuus kuni akkamitti nu gara keenya dhufe? Maaliif carraan kun nuuf kenname dhufe? Carraan ilmaantuu maaliif nuuf kenname? Nuu karaarraa kaanee dhiisisu kenneerra. Waaqayyo nama jaallata. Si ishee ammas tajaajilaa turte kanas paastorii waldaa kanas gaggeessaa waldaa kanas as keessa namni tokkoon keessa namni hin beekne callisee wal dhufee si gidduu taa'u sanas akka Waaqayyo wal qixxee jaallatu beektu garuu hundi akka wal qixxee jaallatu beektu hundi Waaqayyo bira jaalalli wal caalu jechuudha. Nu jaallata. Gatii nu jaallateef Waaqayyo wanta jaalala isaatiin qixxee ta'e nuuf kennu gaafa yaade Waaqa keessaa wanta jaalala isaatiin qixxee ta'e wanta nuuf kennu gatii dhabee bitu ofiisaa nuuf kenne beektu. Barreeffadhaa akka yaade. Waaqayyo waan jaalala isaatiin qixxee ta'e waan nuuf kennu barbaade waan jaalala isaatiin qixxee ta'e kan biraan jiru waan ta'eef ofiisaa nuuf kenne. Ofiisaa nuuf kenne. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 9:16 maal jedha? Waaqayyo akkuma kanatti biyya lafaa jaallachuu isaa irraa kan ka'e horii kenneefi beekumsa kenneefi qodaa ta'e tokko kenneefi beekamtii ta'e tokko kenneefi maal kenneef? Maal kenneef? Ilma isaa nuuf kenne. Ilmi isaa eenyu? Kiristoos. Inni eenyu? Waaqayyo moo Waaqayyooti? Kanaaf Waaqayyo maal nu kenne jechuudha. Jaalala isaatiin qixxee kan ta'e Waaqayyo ofii isaa nuuf kenne jechuudha. Ilmi isaa gaafa dhufe akka ofii isaa nuuf kenne agarsiisuudhaaf immoo ilmi isaa gaafa dhufe ilmi Waaqayyoodha. Ilmi isaa gaafa dhufe lafa kanarra biyya nuti keessa jiran biyya guddaa yookiis biyya qabeenya guddaa nuuf hin kenne lafa kanarraa gaafa dhufe lafa kanarra ilaalee waan lafa kanarra jiru hundumaa kan caalu gaafa nuuf kennu barbaade innis lubbuu isaa nuuf kenne. Kan nuuf kenname jaalalarraa kan ka'e qabeenyaa immoo tokko tokko qabeenyaan gadi nutti dabarsanii abaluun Waaqayyo baay'ee jaallata ta'a. Abaluun immoo Waaqayyo akka godhe jettu ta'a. Waaqayyo gaafa kenne biyya lafaa keessa nama jiru hundumaa jaallatee tokkicha nama isaan kenne.
rakkinni isa kenname fudhachuu dhiisuu keessa jira malee kennuu hundumaaf kenneen masaa. Tokkichi ilmi immoo hundumaaf gaadha. Bara gaafa namni uumame jalqabee amma gaafa dhumaatti warra jiran hundumaaf tokkichi ilmi gaadha. Ani yeroo baay'ee akkasan jedha waa isaa tokkicha koon jedhan. Tokkicha isaatu gaadha. Tokkicha isaatu gaadha. Namni dhukkubfatee qoricha dhukkuba isaatii fi qoricha waan baay'ee fudhachuu danda'a ta'a. Qoricha dhukkuba adda addaa qaba qoricha adda addaa fudhata. Inni kun tokkichuma isaatu dhukkubaafis gaadha. Hidhaadhaafis gaadha. Boqonnaadhaafis isa yeroo tokko miti hundumaaf dhiphinaaf yaaddoof sodaaf isa tokko jireenyumaaf tokkichuma isaatu gaadha. Tokkicha isaatu tokkicha gaafa kennu immoo mana isaa keessaa utuu shajjaa torba qabaatee nu kennitee ammas jaalala isaatiin kittintu. Ofii isaa keessaa gooftaa isaa keessaa waan qabu hundumaa yoo nuuf kenne jaalala isaa ibsu waan ta'eef tokkicha ilma isaa akkuma jaallatee tokkicha ilma isaa nuuf kenne. Jaalala Waaqayyoo kanaa akka kanatti gadi fagoodha jala keenya. Yaada keenya gara sittidha. Nuti ilmi isaa nuti erga karaarraa kaannee booda Waaqayyo jaalala isaa kanaan gatii nu jaallateef waa biraa nu kennu isa gaafa ilma isaa nuuf kenne namni ilma isaa qabu jala keenya maal qabaa? Wanti hundumtiyyuu zeeroodhaan baaza'ama gaafa namni gooftaan qabne wanta inni qabu hundumtuu zeeroodhaan baaza'ama gatii qabu. Namni isa qabu immoo hiyyeessa gararraa, sooressa gararraa, nama gararraadha. Hiyyummaa gararraa, hiyyummaa keessattaa, hiyyummaa gararraati, hiyyummaa sin qabu. Sooressaati, sooressa gararraa, sooressummaa sin qabu. Namni yoome akkasan ta'e ilaamee ati tokkicha ilma isaa qabdu waan ta'eef jireenya qabdu. Gatii kalaas jireenya gatii qabduuf wanti barbaachisu immoo maal jireenya ati jireenya qabdu. Inni kan mana isaa keessa guuttatee waan hundumaa guuttatee mana isaa keessatti amma gada tokkotu boboosatee tokko nutti dubbata nama ta'e tokkotti iddoo isaa yaadadhu harkaan badeera. Namicha tokkotu mana ijaarratee fixuu jala ga'ee itti ta'e tokko finishii xunnoo ishee dafee fixeera achi keessatti uffannise. Nani beektu taa'e mana ijaarratee keessa boqodhanii mana ijaarratee dhumaraatti garuu keessatti uffannise. Nuufi manni ijaarame nu kenna beektu nageenya sinu. Manni ijaarame mana akkaan ijaarame nuuf kenname naaf yeroo keessa jiraadhaa dhibee. Nyaata akka nu ta'utti nyaata jireenyaa nuuf oolaan nuuf qalamee nyaadhaa oolaa nuuf mee wayinii gammachuu guddaa namaaf kennu tokkotu nuuf kenname. Maqaan waynichaa dhiiga Yesuus jedhama. Waynichis Yesuus. Manni keessa jiraannus Yesuus. Ilmaan isa dhufan kun Ameerikaa keessa jiraatu miti Yesuus keessa jiraatu. Ati Dirreedawaa keessa jiraatu miti Harar keessa jiraatu miti Yesuus keessa jiraatu. Yesuus keessa jiraata mana caccabee keessa jiraattes mana tolee keessa jiraattes qabeenya si barbaachisu qabaattes qabeenya si barbaachisu dhabdes ati jireenya qabda. Kanaaf hiyyummaa ol taate bara. Hiyyummaa keessa jirtu ooleeti. Sooroma keessa jirtu ooleeti. Beekumsa keessa jirtu ooleeti. Si gararraa inni duwwaa jira. Nageenya sana. Si gararraa inni duwwaa jira. Wanni baay'ee hiyyummaatu nama gararraa jira. Hiyyummaa jala jiraadhaa jedhee yaada. Inni kaan immoo sooroma jala jiraadhaa jedhee yaada. Inni kaan gaarii duwwaa jala deeman akka kakuu moofaa keessatti yoo gaarii duwwaa jala deeme illee hin sodaatanii. Jala keenya nuti gaarii duwwaa jala jiru amma. Inni yeroo sana amma maal jala jirra? Ayyaana jala jirra. Ayyaana jala. Eenyu keessa jirra? Yesuus keessa jira. Inni raafaa namni amma hojuma deemu
nuun fanna rakkinni qabamu turuuf rakkinnicha yaadna waan ta'eef isa keessa jiru nuun fanna isa nyaannu nuun fanna isa dhugnu nuun fanna isa uffanne jiru nuun fanna uffannaan keessa akka ta'e nuun fanna uffannaan keessa isaa Yesuus uffannaa uffannaan keessa isaa ati koo nyaata nyaattu Yesuus dhugaatii Yesuus an biddeen jireenyaa ta'e an bishaan jireenyaa ta'e mana jireenyaa kan ta'e Yesuus bara ifa jireenyaa kan ta'e isa karaa irra deemtu jala obboleessa koo karaa irra deemtu asii kaatee gaafa gara Finfinnee deemtu karaa irra deemtu karaa kana gidduu deemnu kana keessa miti ati nuti karaa nuti irra deemnu karaa jireenya irra deemaa jira jiran karaa jireenya irra muuse uffannaa nuti uffannu suufiin uffadhee jiru kana uffadheera miti kan uffadhees tiishartiidhaan dhufees maaliin deemees isa kana uffadhee miti waan uffadhee dhufe kana sitti barsiisuun dhufne isa uffadheeru boruu isin biraan koo dhufe Silman David deemuun barbaadaman ta'eef ilmaan eenyu ilmaan Waaqayyo asaayin yeroo kadhatan yoonnata gadi jedhee nan kadhadhaan ture nan kadhadhaa namoota baay'een ilaala beektu ulaa keessatti namoota baay'een ilaala amma argaa jiru namoota baay'een ilaala taa'e namoota hedduu tokkichi suni meeqaaf ta'e aloota hundumaaf ta'e ni eenyu fudhatte ati eenyu fudhatte ati Yesuus immoo eenyu ilma Waaqaati namni ilma Waaqayyoo fudhate kiristaana taa'e maal ta'a ilma fudhattee mucaa kan Waaqayyo mucaa Waaqayyoo fudhattee mucaa taata malee faafatan taatu argite Yesuusin fudhattee faafatan taatu Yesuusin fudhattee nama ishee ta'uun taatu Yesuusin fudhattee wangeelaawwiin taatu sittani ma Yesuusin fudhattee doktor gaggeessaa waldaa kiristaanaa hin taatu namni Yesuusin fudhatee ilma kan argate mucaa Waaqayyoo ta'a. Mucaa Waaqayyoo ta'a. Ameen. Kanuma kana ta'u fudhate inni kaanii paasterii tokko fudhate jira. Beekamaa ta'u kan fudhate jira. Gaggeessaa tokko fudhate jira. Raajii tokko fudhate jira. Paasterii tokko kan fudhate jira. Ufta kanaaf miti kanaaf na fidee nuti dubbannu ilma fudhannaan ilmaan isaa ta'udha qabdee Yesuusin fudhataniitu kan fudhatanii barsiisanii galiidhaan ilmaan ta'uudhaaf Efesoon boqonnaa 2:1 jalqabnu wajjin ilaalla. Efesoon boqonnaa 2:1 jalqabe. Eessa ture kaleessa? Tu gooftaan argatin dura. Isin kanaan dura irra darbaa keessanii fi cubbuu keessanii karaa furamaa turtanii? Dootanii turtan. Nama deemaa jiruun duutanii turtanidha. Du'aa adeemu beektu. Du'aa adeemu. Du'aadhaan hin adeemu. Duutanii. Tu dubbannu namantu dubbisa gadi waaqee banatti. Namantu ni achi qabaas qabaan nattan. Namantu. Duutanii turtanidha. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii du'oodhaan. Toora biyya lafaa kana duukaa buutanii maal akkamittiin du'aan toora biyya lafaa duukaa deemu kan Yesuusin hin qabne eenyudha du'aadha. Toora qilleensa baasee galchaan nyaatan dhuga yaada waan barbaade godhata toora duukaa deemu iyyuu qabu.
yeroo sana isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomne gidduuttis hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foonii keenya duukaa bu'ee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaa akka fedha maalitti? Akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra jedhama. Wanta aboomamuuf bitamaa turanii doodhaa seera biyya lafaa duukaa bu'anii jiru. Abooma qabu kan biraa jira. Seerri biyya lafaa jira. Fedhi foonii jira. Yaadii ofii jira.